tasammaadha. Asuman dira asuma addis katamaa manni koo gara gamaati ammallee ceera duras keessa mammoo laga gamattan cee galanni ka waaqayyo haa ta'u. Ameen. Baay'ee wanti naa godhe waan gurguddaadha. Baadhee deemuu dadhabee ture baay'ee nokkola. Otoo obboleettiin koo kan dhibamtu obboleettii kooti yookaan immoo haadha manaa kooti. Garuu bakka ishii immoo baay'ee nokkola. Namatti dabalamuu dinneetti dadhabnee wal harkifnee deemna. Baachuu dadhabneeti. Mana kiimis geessinee ol baamnee gadi buufnee beeku namoonni naannaa keenyaa innaa ishiin deemtu illee akka okkoloo kajelti. Qorra jenneeti olii gadee baamnee gara mana kiimii kunnoo xeenaa taphaa geessine achirraa ta'uu dinnaan immoo kunoo jaarsi tokko jira gara naa kana achis immoo qorra inni geessine marfee ajajaniis achis marfee ajajanis amma sana bakka halkanii guyyaa isaaniin dhukkuba ture. Isaaniin dhukkuba ture. Okay. Baay'ee dhukkuba baay'ee humnaa olitti ammana jedhamee kan ilaallamne waggaa 7 guutuurra taa'e. Okay. Waggaa 7 guutuurra taa'e. Halkan hin ciiftuu guyyaa hin ciiftuu asirraa kan ka'e luka godaatii ka'aa luka ishii kana mirgaadha kan ishiin baattee akkatti iddoo hojii oolti garuu usumaan naafa kana harkifteet iddoo hojii oolti achi gaafa galtu akkasumatti iyyaa oolti maal akkamitti bulla jennee nyaata baay'ee nyaata nyaachayyuu miti innoo akka ibiddaatti keessa bal'ee guba asirraa kan kee harka ishiisa kanatti darbee achirraa kan kee mataa yuseen achumaan marrimaa ishiitti yuseenee marrimaa ishii gubuu calqabe waan an godhuudhaaf naannoo hospitaala geesse. Waggaa meeqattan kan? Waggaa 7. Meestii galata fidaamee waaqayyoodhaaf. Yoo isarra tarkaanfate malee akka tilmaamaatti jedhe malee yoo isarra tarkaanfate malee isaa gadi miti. Idimee ishiitti lakkaa'e jechuudha. Amma kan kanarraa ka'ee maal jedhanii nu shakkisiisan warri hospitaalaa ammoo minaala baata kuni narbii ta'uu danda'a of eeggadhaa narbiidha. Adeemsa keessa dhugumayyuu immoo gaafa ilaalu narbiitti ta'uudhaa fi luka baattee deemuu dadhabdeeti lafatti harkiftee gufatti. Iddoo sana ol fuutee harka isheetiin fuutee waa tokko hojjechuu dadhabdi. Hinan bu'aa baay'een gadda. Inni immoo qorichisaa adaamaa malee hin argamu jedhanii naan jetti. Adaamaa humna hin qabu humna adaamaatti hin naqee qoricha kana fuudhu jedheetan otuma yaadaa jiru waaqayyoon guyyaa tokko gaafa inni nama yaadatu guyyaa tokko baay'ee dheeraa miti joo. Guyyaa tokko nama yaadata waan. Ameen. Gooftaan Yesuus Kiristoos kan galateeffatu. Haleluuyaa. Yaaduma kootti hin qabne. Ameen. Mucaa koo kottotas jira. Mee kottoo abbaa. Maani kottume sagantaa wayii jira iddoo kana dhumnaa jedhee iddoo kana na fide. Gaafuma iddoo kana dhufan iddoo sana taa'ee natti tolee. Nan galateeffadhee waaqayyoon galee. Isinitti tole? Natti tole. Baay'ee natti tolee jijjiiraman qaba anumti kan kootiin fayyeen galee. Anumti mataa kootiin fayyee galee tan gaafa lammaffaa deebi'u. Ammas iddoo kanarran taa'ee keessi koo ishiidhaaf na dhukkubsata baay'ee dhufuudhaaf. Kan keessan irra yookaan saanii yaadda. Asuma taa'ee kanuma saanii yaadda. Otumaan jedhuuti waaqayyo naan galateeffamu. Anumaaf ka'e natti fakkaate dhugaadha guyyaa gaafa sanaa. Dibata wayii fidan asuma dibata kana fuudhee amma galuudhaaf baay'ee ariifadhee fuudhee galee otoo akka garaa kooti dafee biraan ga'een gara sagantaan xumurameen biraan ga'a. Akka fayyisummaa asitti sagantaa irratti nama dhibamaa tokko fidanii iddoo kana kaa'anii iddoo kana ishiin kaatee na ishiin utaaltuun argi. Otoon fidee dhufee jiraadhe jedheen shakka. Keessi koo akkas godha. Amma zayitichuma fudhee gale. Dibatichuma fudhee galee tan haadha yaluu hin jedheen haadha yaluu jedhamti ishiinis immoo kuulaniidha. Haadha yaluu jennaan oo jenne. Hin amantaa hin jedhee nan amana jette. Isheenis akka kaleessaa miti duuteetti dadhabdeetti karaatti waa fayyitu barbaaddeetti. Amma maal goota jennaan naagichi maal asitti akkasitti godheetaniif ciisarra jirti. Akkasumatti ishii diddibattee marmaa ishii diddibattee harka ishii kana gootee dibatteeti waaqa galateeffannee ciim. Dhugaa waaqayyoo waaqa jiraataati amma har'aatti guyyaa har'aatti. Bifni ishii uga dhibeera meelaa lamma maashin fakkaattu. Waaqayyoodhaaf galata.
Hallelujah. Teessanii kana direettu mee kaadhaa badhaal takka galgaara maatii kana gargaara galateeffadhaa Waaqayyo. Hallelujah. Akkas jedhamu duwwaadhaan hin ga'u silaa ture ani otoo akkas jedhamu akka nama maraate otoo naa gala. Yaaliin mana yaalaa tureera. Yaaliin kadhannaa garaa garaa akka ture dubbachaa turtanii. Yaaliin achi dhaqnee eessa geessine mucaan tokko achi gama jira achis geessine kuftee narra jedhu jedheeni waan baay'eetti hojjete fayyiteetti jedheen galaa umaa achis iddoo ta'e geessine achis Waaqayyo naa ulfa. Galata fidaamee Yesuus Kiristoos sife. Harka keessa naa kennaa ergaan isinii dabarsaa sagalee isaanirraa fudhadhee maqaa gooftaa Yesuus mata duree balbala baay'ee si dhaabachiifte asitti sii xumureera. Amiin. Isa amanerra naaf habu. Amiin. Amma ani iddoo kana jiru iddoo ta'e fuutee geessite riyaanshii fuutee geessite achitti fayyeera jettee naa dawwalte ani gara biyyaan dhaqee gammadeen naan galu mamma sana maal man godhaa laata yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus guyyaa qabdan jedheeni ture Yesuus mana kana erga gaafa sanaati erga zayita dibataatti dibdaniiti erga si waan tokko mee galateeffadhaa wanta jaarsi gammachuudhaani nagaamataani amma galanni ka Waaqayyo haa ta'u hamma yuunivarsiitii hojjetti umaadhiisaa na jedhan waan asirratti himu sinuu beektu maalkin sinima adeemsi sinima amma otoo deemte agarsiifti halkanis adeemtu guyyaas adeemtu duratti kanan hin biran dabarre takka bulluqa bulluskiitii takka qorra mana jala bushiteeti qorqorroo irra isa cabu luka kana daasisaa bulti halkanii guyyaa amma isima dhiqatamuuf dhiqatti malee isaaf hin dhiqattu be galata fidaa maaloo Yesuus Kiristoos sife. Hallelujah. Mee isin immoo haasaa addaame tokkicha. Kan kollee haasaa ameen dhumu. Ameen. Gooftaa koo Yesuusiin galanni haa ga'u. Ameen. Ani garuu waanan jedhees dubbadhuun qabu. Bakka kadhataa bakka shanan dhaqe. Ofii koo kan beeku. Mana kiimii mana torban dhaqe. Marfee 28 fixe. Marfee 28. Omaanaan goone. Waggaa tokko muluu innaa ganni roobee alattin miila keessa sa'aatii 2 sa'aatii 3 dhaabadhaa naachi ka'ee mataadhuma kottoon labaa bakka hojiin dhaqe mana nyaataan hojjedhaa dhaabadhee waan hojjechuu jedhabee wambariisa tokkotti akkas jilba koo kaawwadheen hojjedhaa ture garuu waan hin jedhuun qabu Waaqayyoo koo Yesuusiif galanni haa ta'u garuu yeroo isaanii zayitii qibatanii bitanii galanii innumanii akka targuun gammade amma naa kennaa jechuu naa kennaa waan jedhee ni namantu naan jedhu wal morminaa ti namantu na shakku namantu akka kootti amani jedhu na ani immoo siimitiin jedhaaniin maalan godha attuma takka isaatti amanuu ilaata jedheetanii yaada manaan ta'u akkuma isaatti tuun amani jedhee yaala. Hallelujah. Mucaan koo inni as keessa jiru koottuu hin fayyitaa naan jedha. Achi soo dhaqeessa isaarraas koottoodha borus koottoodha. Yoo dhaqee yoo fayyuu baadhee yoo maalan godhaan jedhaan. Lakki fayyituudha. Aariif addalanii na dhiisa. Amma akkuma mana nuu akka isheetu sin harkaa badde. Akkumti ishii hun harkaa badde. Isuma dhugaa. Garuu maalan jedhee guyyaa keessa gaaf tokko yaa Waaqayyoo milli koo yoo na fayyee. Ani miilla kootiin dhaabadhee miti. Jilba kootiin deemee dhugaa si baale. Utuun kana jechaa jiru zayitichi dhufee hin amantuu maal gootannaan dhugaa Waaqayyoo Waaqa jiraataatiin nama dheeta daddafee harka jala qabadhe. Yeroo sana baay'ee na dhukkuba. Akkasumatti hin dibadhee harma koo na dhukkubooddi jammaree waggaa 3 nam tokkotti ni mannee settis. Harmi koo kaansarii godhataa baqqaa nan du'a yeroo hundumaa akkasii na sodaadha. Garuu takkatu na dhiitaa takkatu na raabadaa takkatu na dhiitaa takkatu na raabadaa gaama sana inni yuun argin nafa harma koon jalqaba dibadhe harma koo dibadhe iddoo sodaa keessa iddoo sodaa koo harma koo jalqaba dibadhe miila koo sumarraan dibadhe anna rafe dhugaa Waaqayyooti torbee 3 dhamma dhugaa Waaqayyo takka guyyaa tokko halkan sa'aatii 12 hin deema
Qorra keessan deema. Bokkaadhaa dhoqqeedhaa guyyaa tokko nama yoon karaa deemu dhaabadhee nama eeguu hin danda'u. Yoon taa'e bichaa bakka deemsa bichaa. Kan kanaa achi dhaabadhee nama eeguu dhaabadhee nama dubbiseen dafee nama bira darba. Amma adeemsa keessa waggaa kana as immoo inni okkoltaayyuu naan jedhu lakki bardadhabeen hojiidhaan jedhaan dhuskadha. Waaqayyo battalumatti utuu nan hin beekin utuu nan hin yaadin gooftaan koo Yesuus utuma ati hin beekin waatu sirra ba'a galgala. Asela baradinasya. Waaqayyoon koo na fayyisee anama ergasii no pain. Waan tokko dhugaadha. Dhaamsa namoota kanaa maal qabdu mee waan kana irratti? Yeroo hundumaa na waaqayyo yoo dhaqxan akka koo shakkituun ta'ina. Yeroon shakkituun ta'ina. Shakkitu. Nan shakkatoo shakkuu baadhee yeruma dhaquun fariya. Amma shakkitu asittoo nan fayyu achi yoo dhaqe wayyaa laata achi yoo fayyee dhaqaa laata isa jedhuun bara dheeraa waggaa 7 irratti ture. Waggaa 7 an ba'aa baadhee. Garuu bakkuma waaqayyo isinitti dubbatetti amanaa akka kootti hin fayyituun jedha. Ameen. Dhaamsa mee dhalootaaf dhaloonni kun amma wanta irraa fayyuu danda'an dhaamsa maal qabduuf? Galanni waaqayyo haa ta'u. Ameen. Waaqayyo keenya mee nutu dadhabaadha malee waaqayyo keenya waan dadhabe hin qabu. Akkuma keenyaa kana akkasin irra hin turree fi daddafa iddoo waaqayyoon waan nuu kaase kana iddoo amma nuu ka'ee jiru kana iddoo namni maal jedha isinitti fakkaate eessa kan nama fayyisu laata manna kimisa iddoo kamii kana laata'edha ganaa ganzaba baasee iyyuu gara biraatti iyyuu iyyafatee deema biyya laati iddoo kana birrii naa buusaa jedha iddoo birriin hin buune iddoo galata qofa duwwaa malee iddoo wanti tokko hin godhamneef iddoon kun lafa fayyinaati iddoo kana kottaati fayyaa adraa keessan ofirratti hin baay'isinaa ofirratti hin dheeressinaati har'a fayyaan guyyaan fayyina har'a fayyaa kotta akkuma koo waaqa galateeffadha waaqayyo isin haa gargaaru. Ameen waaqayyo isin haa eebbisu dhuga baatii keessan kan bara baraa haa ta'u.